Kaampaaniileen sooshaal miidiyaa kun hundi isaanii waan fayyadamtoonni dalagan guutumaan guututti argaa jiran ni hordofan, ni madaalan, ni qoratan. Suuraa takka hangam takka dhaabbattee akka laaltee fi viidiyoo takka daqiiqaa hangamiif akka laalaa turte hunda quba qaban. Yeroo ati gaddite ni beekan, yeroo rakkattus si argan, yeroo ati deemtu fi eessatti akka deemaa jirtu si hordofaa jiran. Viidiyoo fi suuraa ati qaama qullaa kaatee namaa ergite osoo namni ati ergiteef sun hin agarree isaantu dura laala. Hanga nuti yaadnu caalaa kaampaaniileen sooshaal miidiyaa odeeffannoo dhuunfaa keenyaa quba qaban jechuudha. Feesbuukni nama ati waggaa 10 dura beektu people you may know jalatti fidee sin ajaa'ibsiifne. Google irratti kophee takka laaluuf sarchi gootee guyyaa itti aanu sooshaal miidiyaa biraa irratti beeksisni kophee akkasii dhufee azaasi godheen beeku. Jarri reefuu sun haasawaa isaanii itti fufanii akkasumaan jaan. Appilikeeshinni sooshaal miidiyaa hedduun bilisa yookaan waan maallaqa malee fayyadamaa jiru nutti fakkaata. Garuu akkasii miti. Sooshaal miidiyaalee kanneeniif dhaabbanni beeksisaa kafaltii doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amu kafalaaf. Nuti fayyadamtoonni akka meeshaati. Sooshaal miidiyaan nuti fayyadamnu hundi waan nuti jaalannu, waan nuti jibbinu, waan nuti hojjannuu fi waan nuti karoorfannu sirriitti waan beekaniif daataa odeeffannoo keenya dhaabbilee beeksisaatiif dabarsanii gurguran. Galgala maal akka ati ilaaltu, guyyaa guyyaa maal akka ati fayyadamtu. Fakkeenyaaf ji'a dhufu waan akkanaatiin bite jettee karoorfattee kaalendara keetti irratti yoo nootii qabatte hanguma guyyaan ati itti karoorfattu sun dhiyaataa deemuun beeksisni meeshaa sanii si weerara. Yoo biyya biraatti akka deemuuf yaaddee onlaayinaan tikeeta bittee iimeela irraa qabaatte yeroo guyyaan imala keetii sun dhiyaate beeksisni hoteela biyya ati itti deemtu sun sooshaal miidiyaa hundaan itti dhufu eegala. Algooriizimii waan jaamu tokkotu jira. Viidiyooleen ati yeroo mara laaltu oduulee garaagaraa odeeffannoo fi barreeffamoota gosa ati dubbiftu hunda erga galmeeffatanii sirriitti qoratanii addaan baafatanii booda karaa ittiin eenyummaa kee addaan baafatan jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube kana seentee waanuma wal fakkaataa viidiyoo lama yoo laaltee baate yeroo lammata deebitee seentu viidiyoo duraan laalte sanii wal fakkaattu 100 rikoomendii irratti si fida. Facebook irratti irra deebitee waa'ee dhimma tokko yoo dubbifte yeroo lammata Facebook seentu waa'ee dhimma sanii odeeffannoo hedduu si fida. Nama naannoo tokko yoo argoote namoota naannawa sanii hedduu fidee akka argootu si afeera. Fakkeenyaaf TikTok seentee intala qaama qullaa daansii taphattu takka viidiyoo ishii lama yoo laalte sanbooda TikTok viidiyoo dubartii qaama qullaa yaatu talakkaawamtee hin dhumne si fida. Yoo akkuma seente waan bashannanaa barumsa irraa argattu laaltees akkasumatti waan gaarii qofa siif roobsa jechuudha. Algooriizimiin TikTok immoo hundarraa adda. Fedhii kee addaan baasuuf viidiyoo takka daqiiqaa meeqa akka laalte hunda qorataniiti addaan baafatan. Jarri reefu siif lakkaa'e sun akka jaanitti hojiin keenya fayyadamtoota sooshaal miidiyaa kana akka maashinaa yookaan kompiitaratti piroogiraam godhuudha. Namoonni eenyummaa fi amala isaanii akka jijjiirratan godhuudha. Ati nu biratti akka hantuuta qorannoof laaboraatoorii keessa jiruuti. Wanti ajaa'ibu addunyaa tana guuturraa industirii lama qofaatu fayyadamtoota isaanii yuuzarsi jee yaama. Tokkoffaan industirii baala sammuu namaa haduuchuu yeroo ta'u, lammaffaan ammoo industirii sooshaal miidiyaati. Industiriiwwan addunyaarra jiran kanneen biraa hundi fayyadamtoota isaanii kastamar yookaan maamiltoota jaaniiti yaaman. Yeroo riifreesh goote hunda oduu haaraa, suuraa haaraa fi viidiyoo haaraa akka agartuutu barbaadama. Sababni isaatis siifi bilbila kee walitti maxxansanii hambisuufi. Fayyadamtoonni eenyummaa addaa akka qabaatantu barbaadama. Fakkeenyaaf intalti takka suuraa kaatee caluma jettee osoo uumaa ittiin hidhanii yoo maxxansite laayikiin ishiin argattu hedduudha xiqqaadha. Garuu filtaroota bareedina ida'an fayyadamtee yoo suuraa ishii bareechite yoo shaadoo itti hidhaatee kalara gogaa ishii yoo ibsitee fi maadaatii fi finniisa fuula ishii yoo dhohitite laayikii fi koomentiin ishiin argattu ni heddummaata. Namoonni koomentiin ishii faarsan ni baay'atan. Funyaan hidhii fi kalarri mul'atu sun hundi kan ishiitii miti garuu. Kanaafuu eenyummaa keenya kan uumamaa osoo hin taane sooshaal miidiyaan eenyummaa haaraa nuuf laachaa jira jechuudha.